Hinuma nyaadhaa ulfaatinni koo maaliif dabaluu didaa jettee yaaddofteetta? Yaaddoon kun yaaddoo kee qofa miti. Namoonni baay'een ni yaadda'u. Haa ta'u malee haala salphaa haala sirrii ta'een ulfaatina dabaluudhaaf wantoota kanneen qopheeffadhu. Tokko muuzii hammiisaa giddu galeessa ta'e hanqaaquu firee 2 fi aannan liitira walakkaa qopheeffadhu. Muuziin aannan waliin godhanii ganama fayyadamuun faayidaa baay'ee qaba. Makaan kun pirootiinii, pootaasheemii, kaalsheemii, faayibarii, foosfarasii fi kaalooriidhaan kan badhaadhedha. Pirootiiniin isaan keessatti argamu maashaa keenya guddisuuf yoo oolu, pootaasheemii fi foosfarasiin immoo jabina lafee keenyaaf baay'ee gargaara. Ulfaatina haala sirrii ta'een dabaluun yaaddoo keessan yoo ta'e, makaa olitti jenneen dabalata ciree keessan irratti hanqaaquu affeelame firee 2 dabaluu dandeessu. Yoo affeelullee baattan rakkoo hin qabu. Haala kanaan muuzii, hanqaaquu fi aannan walitti makuudhaan fayyadamuun, keessattuu ganama fayyadamuun ulfaatina keessan haala sirrii ta'een dabaluuf baay'ee gargaara. Inni kunis yeroo baay'ee Mombaay foormulaa jedhama. Namoota ulfaatinni isaanii baay'ee gadi bu'eef akka yaalaatti nyaata gorfamuudha yookaan nyaata ajajamuudha. Kanaafuu nyaata kana salphaatti manumatti hojjetachuu dandeessu. Salphaattis yeroo gabaabaa keessatti haala sirrii ta'een, haala fayya qabeessa ta'een ulfaatina fayya qabeessa ni qabaattu. Kanaafuu har'umarraa eegalaatii waan kana hojiirra oolchaan isiniin jedhaa. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Ani Dr. Caalaa Didhaati. Viidiyooleen akkanaa dafanii akkasiin bira ga'aniif fuula feesbuukii keenyaa fi fuula tiiktookii keenya Dr. Caalaa Didhaa jedhu, akkasumas yuutuubii keenya Dr. Caalaa Didhaa jedhu fooloo, laayik, sabiskiraayib godhaan isiniin jedha. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.